kabajamoo uummata Oromoo sabaa sablammii Itoophiyaa uummata Afrikaa uummata addunyaa wanni takka beellama yeroo siiseena beellamni sun immoo hojiidhaan mirkanaawaa jechuudha. Obbo Yaadataa Junaydii beellama seenan san hojiidhaan duruu mirkansanii gara hojiitti lixanii jiranii jechuun waan san hundanaaf godhanii. Kanaaf ummanni addunyaa guutuun warri naa dhiphatan akkan dhiphanne akka yaaddoyne baay'ee tokko naa galatoomaa. Naaf hojiitti seenanii jiranii waan beellama seenan san immoo hojiitti naa raawwatanii jiranii jechuudha. Maqaa mootummaa Itoophiyaa kabajamaadhaan maqaa mootummaa Oromiyaa kabajamaadhaan maqaa uummata Oromoo ulfaataa kabajamaadhaan maqaa sabaa sablammoota Itoophiyaa kabajamaadhaan maqaa Afrikaa kabajamaadhaan maqaa addunyaa kabajamaadhaan haa galatoomu kaampaaniin Brighton President Yaadataa Junaydii. Kanaaf hojiitti waan seenaniif isin hundi mootummoonni hundi ministeeronni gurguddaan hundi naa dhaabbatanii kasabaa sablammiin hundi sheekan hundi ulamaa'uun hundi paastariin hundi qeensiin hundi akka naa dhaabbatanitti rabbi isiniif haa dhaabbatu waan ilma keessaniif dhaabbatan galatoomaana ilmi keessa yaadataan bakka keessan hin bu'eenaaf teera akkuma baallama seenitti hojiitti jalqabee jira jechuudha. Galatoomaa isinis naaf baga naa gammaddan kun kana የተከበራችሁ ብሔር ብሔረሰቦች ሆይ ለእኔ ስትጨናነቁና ስለ ጤንነቴ ስተጉ የነበራችሁት ከልቤ አመሰግናችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ወንድማችሁ ያደታ ጁኔዲ የብራይተን ካምፓኒ ባለቤት ካሁን በፊትም ጥርሴን እንዳሰሩ ዛሬም ለተፈጠረው ችግር መከታ በመሆን እኔ አለው በማለት የእናንተን ችግር ተጋርቶ እኔን ለሁሉ ነገር ሸፍኖ ከዲር መርቱ ማልተይ ከዲር መርቱ ኢሰጅራ ከዲር መርቱ ማልረጅራ ከዲር መርቱ ማሊዳ ኦሮሞዳፍ ማሊዳ ኢሰጀዱዳ አሸማ አከም ጅርቱ ሁርድፍቶታ ከበጀምቶታ ቻናላ ጉቲ ከምቢየ ኬሳ ከምቢያላ bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba galata waaqayyo isin jecha egaa warra chaanal kee afaaraa taata subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'aa isin jedha. Egaa akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana Kadir Martuu yeroo ammaa kana dhukkubsatee hospitaala jira. Kadir Martuu jechuudha. Kadir Martuu jechuun immoo eenyu akka ta'e eenyumti keessanii hundumti dabaayyuu hin beektan jechuudha. Kadir Martuu jechuun qaroo Oromoo jechuudha. Kadir Martuu jechuun qabsaa'aa jechuudha. Kadir Martuu jechuun aartistii Oromoo qabsaa'aa Oromoo jechuudha. Kadir Martuu jechuun nama jabaa nama Oromoof waa hunda godhe jechuudha. Kadir Martuu jechuun nama Oromoof jedhee qaama isaatti dhabee fayyaa ofiitti dhabeedha. Kadir Martuu jechuun nama kabaju. Kadir Martuu jechuun nama amantaadhaan kutaa wal qooduu miti. Nama kabaju. Nama amantuma kam keessattuu osoo yoo jiraatte kasi kabaju. Kadir Martuu jechuun nama jajjabeessu. Kadir Martuu jechuun nama amillee namaaf kennuudha. Kanaaf Kadir Martuu akka haa caalutti ani aartistoota keessaa kanan jaaladhu Namsiisaa Amaaru, Haacaaluu Hundeessaa fi Kadir Martuuti. Akkasuma sirboota isaallee nan jaaladha. Maaliif beektanii? Maaliif isa jaalattaa? Artistoonni hedduun baay'eetu jira jechuu keessa hin oolu. Garuu jarri kun lamaan aarsaa Oromoodhaaf godhanii hedduudha. Waan itti ta'anis hin beektan.
akkuma dura agartani artist Haacaaluu Hundeessaa nama Oromoof jedhee lubbuu ofii dabarsee kenne jechuudha. Akkasuma immoo Kadir Martuus nama Oromoodhaaf jedhee sammuu ofiitti dhabeedha. Nama Oromoof jedhee sammuu isaa itti dhabeedha. Oromoof jedheeti malee ofii isaati jiraachuu isaatiif jedheeti miti kan akkana ta'e. Oromoodhaaf jedhee fayyaa isaatti dhabe. Oromoodhaaf jedhee jibbame. Kadir Martuus jechuudha. Kanaaf baay'een isaan jaaladha. Nama immoo isaan lamaan nama amantaadhaan kutaadhaan gandaa'uun nama qoodumati. Isaan Oromoo hundumaa ija tokko ilaalu jechuudha. Kan kufe wajjin cabanii ka'an. Kanaaf baay'ee nama Oromoof quuqama guddaa qabudha isaan lamaan jechuudha. Nama Oromoof jedhanii waan aarsaa guddaa kaffalanidha. Kanaafan isaan jaaladha. Haacaalus Waaqayyoon lubbuu isaa maaru inni amma bakka dhugaa jira. Akkasuma immoo artistii keenya kabajamaaf jaalatamaa kanas Kadir Martuu Waaqayyoon isaa fayyisu. Namoonni akka koo jaalattan dhugaa namni viidiyoo kana agartan jechuudha. Kadir Martuutiin Waaqayyo si haa fayyisu, Rabbiin si haa fayyisu jedhaati koomentii irratti barreessaa. Akkuma amantaa keessattis immoo du'aa godhaa fi kadhannaa godhaa fi dhugaa hedduu takka baay'ee tokko hin dhukkuba jennaan garaan baay'ee na nyaate jechuudha. Baay'ee tokko garaa na nyaate. Maaliif beektanii nama kabaju daa'ima xiqqoo siin jedhu nama kana siin jedhu nama dhugaadhaaf jiraatu nama sobee fakkeessee garaa dhiibee jiraatu miti nama dhugaa dubbatee jiraatudha. Nama dhugaa dubbatee waanuma dhugaa sana irratti du'uudha. Dhageessanii kanaaf isaan jaaladha jechuudha. Kanaaf Oromooti yaadaraa namni viidiyoo kana ilaaltu fayyii jettuun malee biraan darbeen dhugaa Waaqa jechuudha. Hedduu garaa na nyaata. Gorsi isaa hoo yeroo inni akkasitti keessattuu ijoollee qibamochee mana madaamii jirtan dhugaa Waaqayyo Kadir Martuu yeroo baay'ee namoonni viidiyoo isaa yoo ilaalta yeroo tokko yoo hojjetu shamarran biyya Arabaa jedhee waan inni nuu hin goone hin jiru jechuudha. Hedduu hamilee nutti hora jechuudha. Hedduu hamilee nuu kenna jechuudha. Kanaaf addarraa keessan kadhannaa keessanii yaadadhaa. Kadir Martuu kadhannaa keessanii yaadadhaa isin jedha. Itti aansuudhaan immoo inni biraa namni gaariin mee namni fayyaalessa namaa gameessa namaati Kadir Martuu jechuun garramii namaati gameessa namaati dhugaa Rabbii nama gameessa jechuudha baqa nama fayyaalessa ofii isaatti fi miti kan jiraatu Oromoodhaaf jiraachaa jira malee Oromoodhaaf baqa waan guddaa gochuudhaaf yaada jechuudha. Maaliif nama tokko akkanumatti ilaaltee hin beektaa absaas ta'ee aartistii ta'ee nama tokko kan garaaf jiraatu fi kan sabaaf jiraatu addaan baastee hin beektaa. Kun immoo nama garaaf jiraatu miti inni nama sabaa ofiitiif jiraatu. Nama saba ofiitiif akkana ta'ee algaa kanarra ciise jechuudha. Nama saba ofiitiif sammuu isaatti dhabeedha. Nama ofii sammuu isaatti dhabeedha. Nama Oromoof jedheeti malee qabeenya isaatiif jedhee yookiin immoo waan biraati ijoollee isaatiif jedheeti miti. Oromoof jedheeti. Hedduu dhaphee nama cabsaa isa dhukkubuu isaatti. Akkasuma akkuma argaa jirtan abbaa qabeenyaa yaadataa. Waaqayyo umrii keessiif haa dheeressu. Waanan jedhuun qabu. Kan qabdu irratti Waaqayyo dachaaf darbii siif haa dabalu. Akkuma beekamu waan ati rakkatte waan ati hundumaa siifan murtee siifan mijeessa jedheeni waadaa seeneefii jira. Abbaa qabeenyaa kana hin beektanii hundi keessan namni isa wallaaltan hin jirtan abbaa qabeenyati. Waa hundumaa siifan guute jedhee akkuma fuula Facebook irratti dubbatee jira waan naanuyee Kadir Martuu iyyuu dubbatee jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon urmii keessiif haa dheeressu urmii dheeradhu jiraadhu osoo hundumtuu Oromoon qabeenya qabdu kusoo akka isaa kanatti nama rakkataa akkasitti rakkatu kana gargaaranii hedduu nama tola. Bakka Oromoo jechuun akkas kun gizee rakkinaa kan wal cinaa dhaabatanii wal gargaaranii qabeenya hundi isaatu gatamee deema garuu gaafa qabeenya qaban yoo akkasitti nama gargaaranii isa turre bu'aa guddaa sii qaba jechuudha. Kanaaf nu eebbisaa jechuun barbaada umrii nuuf haa dheeratu. Yaaddeessaa obbo Yaaddessaan illee galatoomaa isinillee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaadna.
Innaa namoonni immoo dhugaa hundi keessanuu adaraa keessan galatoomaa jedhaan isaaniillee galatoomii umrii nuu dheeradhu jedhaani maaliif waan ati yaadde hundumaa siifan goota siifan danda'anuu sin danda'a jedhee anuuti sin gaa jedhee abdii itti horee amilee itti horee bakka miira keessa galcheeyyuu artist Kadir Martuu jechuudha miira keessa galchee iddoo ciisuu ka'ee galateeffatee jechuudha. Kanaaf umrii dheeradhu obbo Yaaddeessaa umrii dheeradhu kas kanuma kan namni qabeenya qabu jechuun akkan Waaqayyo si haa fayyisu Kadir Martuu.